boleh uang dia. Sekarang gua naga mote. Doa ke sini nawalin jira. Lagi ada apa? Informasi ni jo. Brother nawalin jira. Isa sini timashi. Facebook ko di TikTok ko di. Isa tu hoga na borada kasi. Brother, Habibi, salam alaikum. Wallahi. Ani ubbole se mubeti bar na bar luyer alle. Wa romon na Ani so boleti da ondu ko wa se gafa de jalam na jalan jade ni la. Wallahi mubarak kuni mo sirra gara ala fa wana jaiba wo itirbi editi. Mu be kuni mo ka da. Besi sa wallahi se jalan ala kan kasin tain wala sayu gara. Mubarak kuni mo sirra gara ala fa duga kuni mo sirra gara ala fa ubbole sanke brother chikan ke kun masha Allah. Akan diberti. Lagi pula saya ikut pada kun Nuriza. Buat jerajiru malu ya majerun buat cuci kerana niru. Umbul jeru. Agam turta. Rabbi tu baik. Garu agak turu Rabbi tu baik abadi ketini kenya muramera bar karena munda juraman muramera bar. Dagi kasang kenya jaga kenya bin. Kontene warri mikanyonni warri mu be jibta warri jalatano akkano bosan is media wallahi arba'in sabuha inshallah yo mu be media da ma agenda ni jiru guys wallahi rakan ni bar ayat lagi fadu yo mu be media da agenda to media ni jiru am media ha berkar mu be ma bicara kana ho warri mikanyonni je chura mikanyonni gadal giba mu be jibta lewana to kontan gurbane alhamdulillah Fayya bicha satu lenggara fedu Amerika daga fedu Kanada daga. Wallahi Rabbi fayya satti saade bisu. Salaanni arkaana qabdi. Waajibaata qabdi. Namtichi arkaana beekaan dhiise. Waajibaata beekaan dhiise. Salaanni isaan batti. Beekamaadha kun. Namtichi arkaana beekaan dhiise. Waajibaata salaataa beekaan dhiise salaanni isaan batti. Namtichi waajibaata beekaan dhiise salaan isaan batti bakka takka malee bakkitee akkitii sanii birrii 1,000 takka lama sadii afur shan bakka takka malee namtichi salaata keessaa waajibaata salaataa beekaan dhiise salaan isaan batti bakka takka malee. Ayye. Beekaan dhiise bari irraan fiinuun jedha kuna jala deemee beekaan dhiise sumaa beeku. Namtichi salaata isaa keessaa waajibaata beekaan dhiise salaan isaan bakka takka malee bakka takka beekaan dhiise hin baddu salaan isaa. Beekumaan dhiise bakka takka. Birrii 1,000 2,000 sii godhuu bataa? Siggiree lamuun. Amma bakki nu deebifnu bakka inni beekaa dhiise sana. Bakka inni. Saada ustaz. 2,000 godhaa dhiisa bocha cinkaan qabu birrii takka lama. Maka saluma no kenna. Birrii 2,000. Malle so yoo fudhadhu akkaawuntiin adda sirri. Yalla keessoon isini erga. Sunnaa jedhaan jiru namni sunnaa beekaan dhiise rakkoon qabu salaan hin baddu. Waajibaata salaataa beekaan dhiise. Waajibaata salaataa beekaan dhiifte salaan hin baddi bakka takka malee. Waajibaatuma salaataa beekaanuu yoo dhiifte bakka takkatti hin baddu salaan. Sheekh asli kan deebisa Sheekh asli kan deebisa. Niyyaan jedhin niyyaan hin ta'u niyyaan shartii salaataa. Al tokko wala asli kan deebisa yoo rakkinaan dhiise qadaa baasuu hin danda'a yoo immoo beekaa dhiise akkana maka fareeti. La otoo salaata keessa jiru bar jedhani kan isaan jedhan otoo salaata keessa jiru namni salaata keessa jiru nama salaata keessa jiru. Waajibaata kana beekumaan dhiise. Yoo beekaan gadhiisu taate salaan hin baddi bakka takka malee bakka takka waajibaata beekumaan dhiise bakkiteen sun hin baddu beekumaan dhiise waajibaata salaataa bakkiteen sun tami birrii 2,000 yoo barbaadde 3,000 deebisi. Tashahud. Oma isinii gochuu hin danda'an yoo kabirriin haa kennaan isinii deebisaa shi. Harramu. Astagfirullah dhiise moo? Sheekh harrama kenna isinii deebisa namni lakkoofsa tokko katabdu ani sii kennaan jedhe amma sii deebisa. Viidiyoo illee hojjetee jiru. Ati akkana waliin kenna. Ati haadha. Ayutii baay'ee taatee dhiisudha beekumsa nuti godhatume. Maaliidhaa waan jedhaa oolanii.
Nama Mubarak Musamma. Nama ana amma nagalchi yo dandeetto. Sheekarobe gaaffii keessan irra deebi'aa sheekarobe. Gaaffiin xiyya akkan jetti mirkeeti. Salaanni waajibaata qaba. Arkaana qaba. Namni arkaana waajibaata arkaana salaataa beekaan dhiise salaanni isaan jirtu beekama. Waliigala ulamaayiti. Hin jirtu salaanni isaa namni beekaan dhiise. Waajiba bakka takka malee. Bakka takka waajibaata salaataa beekaanuu yoo dhiifte salaanni kee hin badu. Bakkitee sun bakkitee tamii. Attayyaatu wayi quraana maaliin jedhini hin arganne yoo kaanaa kenni naa kafalee ana sii deebisa. Viidiyoo illee hojjedhe ammoo hojjedhe hino. Ustaz gaafin keessanii yoo faatihaa dhiisee bismillaahuma jedhee suuraa qara'e. Kinoo yoo deebiste birrii kuma sadillee sii godhe yoo kaagalchi amma sii deebisaan ammumatan osoo ati diraan bu'in sii deebisa. Hin galchinu malla malee hin galchinu hundi. Jajjaansa ta'u. Hin arganne koomantii argaa jira takkittiin isii hin arganne. Allahumma salli ala Muhammad. Salaata janaazaa faayida kunneen. Wanta kan jirtu hin arganne bar koomantii ilaalaa jira tokkichi isaan argan. Yaa Rabbi yaa Allah yaa Rabbi nu baasi kaamee wayitii takka juusii wayii irra gaddu baaba. Sheekarobe yoo salaata keessa yeroo sujudii bu'u du'aayii kadhachuu dhiisedha. Sunnaadha du'aayii dhiisi sunnaadha. Waajiba jedhe waajiba salaataa gate beekaan. Umbaddu bakkitee akka takkatti sun rakkoon qabu. Sunnaa salaataa hin jenne nuti. Sunana salaataa hin jenne. Waajiba mataan isii waajiba. Salaanni waajibaata qabdiini harkaan salaataa kudha afuriini. Waajibaata qabdi salaanni illee. Waajiba beekaan dhiise waajibaata salaata keessa. Yoo sujuuda tokko bu'ee tokko dhiise. Bismillah no bismillah. Sujuuda tokko bu'ee. Kun arkaana abdii arkaana. Amma kan isaan jedhan ilaaleefni adda isinii baasa salaanni arkaana qaba waajibaata qaba garuu kan isaan jedhan arkaanas miti. Yoo faatiyaa bichaan salaate quraana qara'uu dhiise. Intaan hin arganu. Waajibaata keessatti lakkaama faatiyaan. Qaraa quraana biraatti qara'uu sunnaadha. Waajibaataa miti awwal. Abboleessa quraana ittiin deebi'u. Bismillah qara'anii yoo yang qara'in quraana kan biraa qara'an. Rakkaalaama sadii afur shanii ja'a torba sadii sagal kudhan itti dabalee bal'aa yaa Rabbii kiyyaa deebisiisi yaa Rabbii yookaan hiriirra yookaan agalchi. Kaayee kino ila kino akkana irra isinii kaayee juusi illee. Koomantii ilaalaa takkittiin hin arganne koomantii takkittiin nama wayita kan qaraanii jettan. Nama sheekaan lolu seenisi haa fudhatu birrii takka. Ayyee sheekaroo beekaa sagaleen koo jira. Een jira. Yoo quraana bichaan salaate faatiyaa dhiise quraana bichaan illee. Hin danda'amne hin arganne dhiise. Abdii jabar ilaala amma gaafii sheekaa yoo isinii garuu didde xiqqoora isinii ba'a amma kan sheekaa roobee jedhanii salaanni waajibaata qaba arkaana qaba faatiyaan waajibaata keessatti naagalee rabbo duuba kanatti jedhaa jirtu moo waan waajibaata keessaati faatiyaa deemu arkaana keessaati. Ila amma caqasaa ummata 870 sile isin martuu salaata wanni salaataa kun nama dhibbiisinii jedhu kanaan salaanni arkaana qaba waajibaata qaba namni arkaana beekaan dhiise salaanni hin baddi namni waajibaata salaataa beekaan dhiise salaanni hin baddi ittifaaqa ulamaayiiti kun namni salaata waajibaa salaata ammootiin salaata keessatti waan waajibaa dhiise beekaan salaanni hin baddi bakka takka malee waajibaata salaataa bakka takkatti yoo beekaan dhiise hin baddu bakkitee sultamin. Yoo bishaan nabe waan ittiin waddaatu godhatu dhabe. Ustaaz harramachuu yeroo harramatu harkaan kaasu dhiisu. Sunnaadha. Waajibaata jedhe waajibaata kun sunnaadha harka ol fuudhu. Waajibaata beekaan dhiise. Ibati Mubarak Musammaa akkam godharree ilmiidha. Ilmii bar Mubarak Musammaa akkam godha yoo na fuutee sila.
Ibada ilmi ishi ana kenna. Ishi ana galcha isiniima. Takkittiin isii hin deebi'u. Hin galchinu yaalla malee hin galchinu. Yalla sheeka roobe. Tokko azaana jedhe waa'ee azaanaa eessa jiraayu? Azaanni waajibaata salaataati. Maaltu ifide azaan? Maaltu iqaamaaf azaana ifide? Waajibaata salaataa jenne waajibaata. Niyyaadha. Niyyaan shartiidhaa niyyaa malee salaan nun jiru. Waajibaata. Suyyuud ustaas. Tujuunni rukni arkaana salaataati. Isa malee salaan nun jiru. Sheeka roobe dhaggeeffadha. Isa utuu alhamdulillah jedhi yeroo arramate yeroo Allahu akbar jedhu Allahumma bismika wabihamdi isa jedhu sana. Sunnaadha sun sunnaadha dhiisa. Sunnaadha sun rakkoon qabu. Waajibaata jedhu. Sunnaadha dhiiftullee beekaan dhiiftullee rakkoon qabu. Waajibaata. Attayyaatu. Hundi ayi waajibaata ta'e sheeka roobe akkam goona. Mubarak musammaa keessa waa kaayi siimee adeemu bakka. Daqiiqaa 5 caalan. Daqiiqaa 5 caalan yoo ka amma tana galchi amma siima. Bakka. Sheeka roobe astoofirraa jira. Astoofirraa jira. Maa dadhabda anuu birrii isinii kenneemi ani sheeka ati maa dadhabda duniyaa namni bas alaata na baase wallahi soo bileena qabaate bileena kennaaf. Ustaas harrama. Maaliif gaafii nu baase? Waan dhibduu nu baase. Galchi hiige sii baasaa. Ustaas harramachuudha. Hin taane. Kuumanti illee argaa jira hin taane. Iqaamaa dhiise salaataani bichaa yoo salaati. Iqaamni waajibaata salaataa irraa hin jiru. Iqaamni waajibaata salaataa irraa yi miti. Arkaana salaataa irraa yi miti. Azaanaa fi iqaamaa fi salaata wanni walitti fidee hin jiru. Waawwaani wanni. Waajibaata salaataa siin jedhu. Niyyaadha. Nama kuma tokko ta'anii kana deebisuu dadhabne Ganamu wallaahi gaafii kana deebisee fi ture. Deebisee fi ture. Inni dagattan malee isinii deebise. Waddaa jechuudha. Waa walitti dhufee miti. Udu'aa fi salaan waa walitti dhufuu miti. Waawwaani kunillee. Waajibaata salaata irraa yi miti uduu. Waan addaati kun hukmi addaati. Mokoraati ammas anu deemnutti hin ta'u. Bakka adeemi Mubaarak musammaa isin jaaladha qaba. Egaa galchuu diddanii dooyin dhoomtan. Sheeka roobe sagaduun waajiba masgiida deemuu dhiisanii manatti yoo sagadan kun waajiba. Waajibaata salaataan jedhamu kun. Adda kun hukmi addaa qaba kunillee. Sila arkaanni salaataa meeqa jedhan arkaanni salaataa 14 takka keessaa beekaan yoo dhiifte salaanni hin badu. Akkuma san salaanni waajibaata salaataa jedhan. Waajibaata salaataa meeqa waajibaanni salaataa? Waajibaata salaataa kana keessaa takka beekaan yoo dhiifte salaanni hin badu. Bakka takka malee jedhu. Sila kana bakka takkitti malee. La ilaha illallah. Waajibaanni 8 meeqa dhugaadha. Takbiiraa intiqaalaati hin arganne tokkoon keessan. Gizee lolaati hin arganne tokkoon keessan. Wajirii. Salaamata bahuudha sheek. Mubaarak musammaa waan tokko godhi kan nu araarsa. Abdii Itoophiyaa nu araarsa adeemu yookaan akka itti nu araarsitan nu araarsa. Adii. Bara nama kuma tokko keessa deebisuu dadhabuun kan keenya bakka amma jedha maallaqa galchinee deebii kana baruu qabna yalla. Bakka akkasii. Maallaqa galchine. Akkasii. Akkasuma ta'an jiru. Daqiiqaa 5 isinii kenna. Warra koomentii deebif. Warri koomentii hin deebiftammoo maallaqa buuf akkaawuntii dhagashinee deebii kana baran yalla. Lakkoofsa tokko nu barreessa. Eega dadhabne. Amma booda birriin kennuun. Dhaabata birriin kiyya naa galchi. Amma booda geeffadde ka kiyya. Ani hin galchu amma. Yoo lagguudhaan salaatte yaa sheeka roobe. Hin taane. Dubbii kijibaata. Amma booda ani hin kennu. Anaa galchi. Aga daqiiqaa 5 anaa galchi sii deebisa. Bakka warra lakkoofsa tokko danate waan ta'eef uummanni buufnee maallaqa galchinee gaafii kana barraa jedhaniif lakkoofsa tokko bichaadha kalas. Bakka akka wanti itti himaa. Video nu dalage video qaba kino na wala video qaba wala irratti TikTok kiyya seenaa kino video wala itti dalage.
namni awwalaan deebisan birrii kuma isinii kenne jedhee niin qallalchee so birrii kuma 5 godhe so birrii kuma 10 godhe maal qaba hin qallalchi akka namni hin deebisne waan beekuufi dhiira yoo taate deebisi Dhiiroo maalumanni? dhiira yoo taate deebisu yookaan ammoo umaasii gochuu hin danda'an kana fayyadamii lakan kitaabni keessa gasseenanii karaan malee afaan irratti hin deemanii arraba irratti hin deemtu jiru waan akkasii galtee ishee karoo beebiru so ilmi gubbaa karaasifne maal goonaa teessoo tashkarakaarii bitannaa garaa na nyaatta Ustaz, salaataa garuu binetti maa sadaqaa guyyaa irraa siniif ta'uuti. Ustaz, dhiifama yaadaddeera amma. Salaataa bakka biraa laalu olii hin gadi arganne dhiisi bakka abadan irraa bahi kana irraa bahi hin argattooyu kuma shanuu sii godhe jedhee barawwan hin argattu bakka anaa galchi ana anaa galcha fudhadha As deebi. dee Sheekaroo beekaa dadhabne mataan eenyu ta'e nuu deebisaa qaba. Yaa Sheekaroobe. ana amma booda Mubaarak birrii iyyaata. amma booda anatti fayyadame ana qabadhu anumaa kanaan deemaa Ayyee jira dabrii nuun galchine gaafa hokkata jannata keessaa tole isin galchineeti gaafa rabbii umurii isin dheeresse nutti hima. ini mo abshi ini mu jedhe wallahi galchi sii hima Hokkata jannata keessaa moo kamii wayya? Ayyee galchaa uummata birrii. Bara ammoo uummanni hin gashine jedhee bara lakkoofsa tokko xaafaa warri birrii gashinee deebii kana barra ennaan hundi jiraatu lakkoofsa tokko xaafaa turani. Bakka maallaqni hin gala. Ol galee deebisuun malee wallaahi birriidhaan mitumman. kuma shan galchinaan amma sii kenne kinoo tanattanii akkana godhee gara mana keetii galta haga har'aa namni tokko hin beeku waan kana garuu haga har'aa ilmi rabbii bakka qabdi osoo si gaafatan ilaalchi jetti birrii kuma ammuma sii deebisaa yoo anuu birrii namni sheekaa sii kennu jechuun bar nama maaliif kenne beekta dhugama dhiira namni sun yoo gaafii tana baase nama dhiiraati ka gaafii nu baase miliyeenaan kenninaaf wallaa miliyeen mubaarak musammaa daqiiqaa 5 fixxan bakkaa ka kijiban harkattaate assalaamu alaikum Adi, ifa mana aku dah. Malu berada di dalam tadi dia. Kalau kita sana kan tu dia berdosa. Nanti, ahi mak, yang kumati naga. Amma nu himu wayyu. Ada bibir ning tunggara nanya tendemin nanya tiri kumajani ta. Apa ini drama wala? Wallahi gara nanya. Mana birrii galchaa yaaki? Irri tu gara nanya. Adi birrii dabarsi. Birrii kuma kudhan. Maa kuma kudhan hin jenne bari isaanu kuma sadii moo kuma shan jedhanii bar xiqqoo bara kun nama 1,200 jira birrii kudhan Itoophiyaa yoo soo dabarsanii hammamitti gahaa kun. Namni takkitti Akkaawwantiitti maa ishee qaroobe. arganne takkitti maa. Obboleessa maaltu birrii hammatti dabarta? Deeme birrii hammatti birrii kuma shan dabarsa. Achumaan tartan kamaatu naga ere. Gaafii madabdan, deebii madabdan. Mubee akkamati nagayaa jirta. Mubee du'aa godhaa sheekaroo bee deemee jira rakkoon qabu kan gaaffii sun deebituuti. Mubee du'aa godhame. Mubeen Bakka amma deemee nama 2,200 nama 2,200 jira namatti du'aa godhaafi bakka. Onlaayina kanarra aalima jechuun usuun waan garagaraati. Waa isinii hima waan isinitti rakkattan. Shaayina kanarratti beekamuun ka isin beektan barbaadu fuloorsa 500 qabaatu. 700 qabaatu. Namoonni isin aalima jettanii nama waggaa 40 gadi namni aalimaa nama 5 malee hin jiru. Kutaa 11 kana keessaa warroonni feemasii isin jettan beekamuun namni isin aalima jettaniin amma booda nama 5 malee 2 aalima namni 3 aalima jalatti ol hiqaa jiran aalima hin taane sun kutaa 11 kana mara keessaa feemasii beekamoo waggaa 40 gadi shabaaba waggaa 40 gadi barbaaddu yoo hadiisa isaatii fi haasawa isaa jaalatte isa jaalatuun aalima isan gootu nama daa'ii tokko nama daawwaa jedhiin ustaata jedhiin